amma mucayyoo isheen reebde kuni mucayyoo isheen faggaara keessa dhiittee hariitee biyyaa baafte kuni jechuudha. Afaan nagaatti haasa'aa turte. Ilaa filaameetti haasa'aa turte. Ani hiriyaa Sumayyaatii. Atis immoo hiriyaasi godhachuun barbaadee jettee afaan nagaa namni qalbii nagaan namatti haasa'a. Mucayyoon amala qabdi. Amalaan itti haasofte. Saayidoo kiyya narraa fudhachuu barbaadde. Saayidoo kiyya narraa fuudhuu dhuste. Saayidoo jaallatte. Mee maaltu mirreeggaa ishee geesse? Kana gootummaan sammuu dhabina sammuu hirrina malee jechuudha. Ilaa filaameen itti haasofte biraan deebitu. Mucayyoon hiriyaa godhasi godhachuun barbaade jettee maaliif hiriyaa akka godhachuu barbaadde? Maaliif ayyuutti siquu akka barbaadde? Maalirratti hundoofteeti? Sumayyaa si ergimoo mee akkamitti hiriyaa koo ta'uu barbaadde jettee tasgabbiidhaan teessee gatteessee teessiftee yoo dubbii hirkaa baafachuu ta'es yoo dhuguma Sumayyaan ergite ta'es suutaan gatteessee gaaffii gaafachuu qabdi malee xiittee ofirraa ari'uu Saayidoo barbaacha dhufteetis Saayidootti heerumuu dhufte jettee ofirraa deebisuu qabdi. Sumayyaan dhuguma ergatti dhuguma jaarsummaa ergatti Sumayyaan. Osoo namoonni gurguddaan otoo ishee koliin jaarsoliin gurguddaan jiranii mucayyoo durbaa kana ergatti. Dhugumatti yookiin hiriyaa ishee ta'uu barbaaddeetti malee Sumayyaan hiriyaa isheetii hiriyaa Sumayyaatii jettee ayyuun dhannatti araarami jetteen Sumayyaan jaarsummaa ergatti. Ayyuuti Sumayyaatu natti erge fakkaata ani xalaatan qaba. Sumayyaan diina kiyyaa jette bar. Sumayyaan diina kiyya Sumayyaan xalaata kiyya. Sumayyaan xalaata kees miti. Sumayyaan diina kees miti. Sumatu diina ofitti ta'e. Sumatu xalaata ofitti ta'e. Sumatu arkumaan ofuma keetiin diina ofitti bite. Situ arkuma keetiin xalaata ofitti ta'e bar. Ofuma keetii harka keetiin jechuu. Maal si goote Sumayyaan? Sumayyaatu jaarsa keetti dhufe situ jaarsa seetti dhaqe. Eenyudha kan dhaqee abidda quba kaa'e? Sumayyaatu dhaqee abidda quba kaa'e moo situ dhaqee abidda quba kaa'e? Eenyudha? Sumayyaatu jaarsa irraa fudhate moo situ jaarsa irraa fudhate? Foggifoo maaliif yaadduu? Mataadhaan hin yaaddanii, sammuudhaan hin yaaddanii, miillaaf maaliif yaadduu gaafa waa yaaddanii? Dubbiin kun garamitti deemaa jira? Akkamitti deemaa jira? Akkam ta'aa jira jettanii yaaddanii gaafa miilla keessanii yaaddanii miillaan hin yaadina? Sammuudhaan yaada. Moo maaliif yaadduu? Gaafa teessan ilaa mee kuma seenitti mee amma Sumayyaan nama Sumayyaan diina? Ishee keessa jinniin hin jirtu dheengaddi jinnii irraan iyyisiifne sheekni. Sumayyaan mana sheekaa dhaqxee beekti. Ishee dhamti kan amma dheengaddillee Iyyaasuun mana sheekaatti si deebisaa jedhuun. Ishee miti. Mee ishi maal balleessite Sumayyaa yoorti niitittii sana natti erge niitittii seexana sana niitittii jinnii sana jetti bar. Jinni diina kooti jetti bar. Sumayyaan diina kee miti. Sumayyaan xalaata kees miti. Sumayyaatti kan xalaata ta'e kan jinnitti ta'e si'i kan ganama galgala maqaa shaasee doorsisu si'i. Sumayyaan guyyaa tokko si doorsiftee Sumayyaan guyyaa tokko sitti dhaadatteetti isa gaafa dhuftee si'iite deemte malee jechuu. Saniyyuu Sumayyaan barsiitti hin balleessine situ lafan lafee ammaate jennaanitu dhiirummaa ishee sitti argisiiste deebitee jechuu. Kun amma gootummaa miti. Ayyuu goota ayyuu kiingi mee maalummaa ishee kiingii ta'e maalummaa ishee goota ta'e argaa jirtu hojii ishee. Mee mucayyoon amma dhufte kun keessummaadha maal balleessiti? Ol galte dhiiraa isheen dura uffannaa kee tolfadhuudhaani ayyuudhaani osoo dubara taatee jirtu osoo shamara taatee jirtu uffannaa uffattee jirtu sirreeffadhuudhaani akkaataa uffannaa isheeti gaafa sirreeffatte dubartii taateeyyuu dubartii taasoftii jechuudha. Garaan qullaa jira bara nagarree. Qullaa deemti bar garaan ishee qullaa jira. Rifeensi ishee bakkee jira. Intala musliimaa miti musliima taate maashaallah iti nafne. Maa garaan dhoffatire maa nura bakkee keessa deemti. Of sattartee hin deemtu. Waan qaama ishee bakkeetti mul'isu maa keettee deemtire of hin sattartu intala musliimaati. Qaamni ishee bakkee keessa jira. Ayyuu kiingiidha. Ayyuun kiingii miti. Kiingii tokkummaa ayyuun qabdu jechuudha. Sumayyaadha kiingiin. Sumayyaadha mala qabeettiin. Kunoo mucayyoo amma dhaxxee ilaalaa jara isaanii akka isaan itti amalaan sirna siraataa akka isaan kabaja beekan. Kun kabajaan hin guddanne bar. Otoo kabajaan guddatte akka ol baatee namarra na laattu. Otoo kabaja qabaattee ol baatee hin fooggaltuu jechuudha. Ani mana kiyyatti dhufanii ana natti dhufanii akkana naan jedhu. Ana mana kiyyatti dhufanii akkana naan jedhu. Anatti amantaa agaa akka man godhagaa eessan lixagaa.
maali teessiftee giiftii ko biyya seerri hin jirre keessa hin jiru namni intaloonis biyya seera keessa hin jirre keessa hin jirtu kaameeraa si fuuldurara kaameeraa qabattee jirta giiftii ko maal gochii dhuftee maayinni Sumayyaa si ergee maal jettee immoo si ergitee jettee nagaa buustee tasgabbiidhaan gaafatteetu waan isheen dhufteef adda baafatta malee Saayidoo barbaacha dhufte Saayidoo maayinni Saayidoon kee birqiidhaayi Saayidoo akkana gochuu dhufte Saayidoo teerumuu dhufte ka Saayidoo akkana ta'uu dhufte ka maaliin tasgabbooftuyi tasgabbaa'idhuma haasa'i maaloo hin afaramin maal ol kaan hin buusin maalii maaliif ariifattee mucaa kana xalgoote fakkaara keessa dhiitte bar dhiitamtee musokkite ilaalaa homaa dubbattee hin dubban namni silaa keessummaan kabaje qaba namni utuu kabaje beettee utuu sirna siraata beettee seeraan teessifte haasofsiifte mucaa kana manatti gashitee jechuun yookaan kaaffee geessitee yookaan immoo mana isheetti geessitee buna danfiftee fi obaaftee maal Oromoon aadaa fi sabuu fi kabaja qaba bar Oromoon bar sireerraa bu'ee ofiisaatti lafa rafee sireerra nama raffisa bar Oromoon bar aannan nama obaasuu beeka bar maal keessatti baratte aadaa isaa keessatti baratte aadaan keessan aadaa Arsii miti maa ijoollee Arsii kabaja qabu bar ijoollee Arsii gootota kana jira bar dhugaa rabbi maati ati Arsii iyyuu miti bar ati Arsii miti lakkee dhaqoo ijoollee Arsii miti ijoolleen Arsii kabaja qabdi bar kabaja namaa qabdi safuu beetti aadaa ishee beetti dhugaa rabbi naman tuttu bar ijoolleen Arsii kun silaa Arsii maalitti Adaamatti dhalatte bar Adaamaan sun Arsii jedhamaa ijoo dhakkee dhaqoo magaalaatti dhalatte intala magaalaatti Arsii jettanii maqaan balleessina dhugaa maqaa Arsiin balleessina Arsiin biyya goototaati biyya goototaa biyya gamna biyya kabaja qabu biyya ulfina qabudha Arsiin dhugaanis ni biyya takkaan dubartii jaarsa namarraa fudhatte Arsii keessaa nagarreen dhugaanis ni jedha takkaan nagarreen kun umuufroon Arsiidha Siwiidinaatirraa fudhate malee kan takkaan nagarre dhugaa kabaja qabdi dubarrii Arsiidha. kabaja naasoftii jechuun wal beenna miti miidiyaa kanarratti dhugaa miidiyaa kanarratti wal beenna bar nama jaallatu nama kabaju akka ishee kan nama jibbanii nama narrabsanii bar dhugaa maali kun qilleensi bubbeen eessaa baate kun bilakkii warra magaalaatti guddatteedha joo isin hin beektanii warra sekoomandoo seetan malee warra sekoomandoo miti ishee warra magaalaati warra magaalaa Adaamaatti bar achitti guddattee kunoo sallaa bahuu taaltee mucaa nagaa lafaa kaatee ilaa filaameen itti haasa'uu dhattee xalgootee dhiittee gama sana buuftee mucayyoon barartee sokkite maalii si amansiisuun dhufe sitti haasa'uun dhufe maalan godheetteen kanaaree kabajijoo maali kun seexanni bara Sumayyaan immoo kana itti argatte mucayyoon viidiyoo wajjin dalagachuuf yookaan immoo yuutuubii akkuma isheen bantee fi wajjin hojjetachuuf itti dattee dubbifte malee mucayyoon garraamii wayiiti maal gochiitu Sumayyaan ergiti jaarsummaa Sumayyaan nama gurguddaa ergatti mucayyoo yoona yuutuubii banachuudhaafitu dattee nutti fakkaata kan isheen xalgoonaan dhiittee gama sana buuftee jechuudha baay'ee darbatamtu yaa rabbi kiyaa rabbi nu haa baasu rabbi nu haa qajeelchu. Rabbi ishee haa qajeelchu kana wayiif akka godha nagaa miti namni nagaan akkana godhatee keessummaatti dhufee dhiitee gama sanaan buusu keessummaadhaan diinan jedhu taa'eetu tasgabbeessee gaafata biyya seerri hin jirre keessa jiran summii maalii kennuufi summii maalii kennaniif ajjeesoo waa tokkoon godhan dhugaan isin hin jedhe maa biyya seerri keessa hin jirre keessa jirraa jama biyyi seera qabaa sanuu kaameraatti irra dhaabbatee waraabama haaraa eessatti baate biyya hamaa itti namarratti dalagamu miti hubadhaa yaada laalaa. Dhugaan isin hin jedha maali kuni